السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كاتا دابو نتدلقام ولين إلى الله دابو أكو مرقتن كان دابو سر التلافة في دابو مرتي تاي دابو بريدا كيكي فكاتو كاتا نتدلقام ولين إلى الله نفانا ترى akkasuma illee warri YouTube kana subscribe godhi subscribe godha akka wanti an dalagu isin bira gahuuf isin gargaara jechuudha. Hayyee jalqaba irratti waan itti bukeeffannu qopheeffanna akkuma argitan kana isaanii qopheessee jira iddoo isa itti bukeessu zayitii itti dabala kameera bi computer soqidda sukkaara زبادي حليب نيدو هيا قد تقولي جيسي عم سرتو لينجا جيتشودا أكو مرقا جرتن كان ولينجا جرا سرتي هيا قولينجا جيسي هرجي اتي دبالا harcee adii dirqiiqueetii isi jedhamtu sanii harcee magaalatti dabala jechuu harcee adii boodaan harcee magaalatti dabala harcee magaalisa kana hayya harcee magaalatti dabalte harcee magaalarraan amma appa soodaatti daballa abu soda isa jedhamu abu sodatti dabalee jira. Kun abu sodni daabboo hin urgeessas hin mi'eessas baay'ee bareeda. Amma bishaanitti godhee khalaasiin bukeessa jechuudha. Hayyee bismillah gosa kana kun bukeessa geesse jira buleeyyantiyya. Amma itti qadaannee khalaas meeshifaa xiqqoo ishee irra buusne achiin booda akkuma argitan kana meeshifaa kana irra buusna meeshifaan immoo akka qilleensi hin seenne akka dafee bukaa'u gargaara. Hayyee bukaayoo jedhe olitti deebina daqiiqaa muraasa booda. Akkuma argitan kinu amma deebinee jirra. Walumaan alaalla. Maashaallah tabaarakallaa baay'ee bukaayee jira amma. Hayya akka qadaatti ol qabateellee irraa gaddeebisne jechuudha yeroo tokkoof akkuma argitan kana gaddeebisee jira gaddeebisne itti qadaanna yeroo tokkoof jechuudha daabboo dhawoo osoo hin taane akkana. Gaddeebisne itti qadaanna akkuma duraatitti itti qadaanne meeshifallee irra buusne yoo inni lammata bukaa'ee daabboo goonaa makinoo meeshifaa itti uffisee jira akkuma duraatitti tursiisaa hagen ol deebi'u amma kinoo ol deebi'ee jira bukaa'ee jira amma immoo hin goona inshaallah akkuma argitan siniyaa gubbatti zayitii godhee jira zayitiin akka daabboon gadi hin qabanneef yookaan immoo hin gubannee gargaarti. Amma khalaas asirratti dhaufna asirratti eega dhoofnellee daqiiqaa muraasa booda hin tursiisna akka inni xiqqoo ol bokokuuf jechuudha al furdatuuf isa kana mootiyyuu darajaa ho'a isaa 250 kaayyattani sa'aatii isaa mootiyyuu sa'a daqiiqa 90 kaayee ho'a isaa immoo irra jalalleen itti qabsiisa jechuudha. Ayyaa akkuma argitan kanatti banaara. Ayyaa amma keessa kennaa jechuun buleeyyanti. Inshaallah genne bilchaatu turre dachaana walitti. Ayyaa buleeyyanti daabboon kana fakkaata kinoo bilchaatee jira keekii fakkaata kana fakkaata jechuudha. Karaa salphaa ta'een dalagamaa. YouTube intini video yoo dasisin jedhe like godha isinin jedha yaada qabattanis comment jalatti nu barreessa gaafii yoo qabattanis gaafii keessanis gaafadha isinin jedha waan isinin galle video kanarra wanta qawwamtanillee qabattan comment jalatti dubbadha daabboo baay'ee bareedaa ta'eedha. Haa akkuma argitan kana kinoo kana fakkaata daabboon baay'ee laafadha keessi isallee sirriitti bilchaatee jira akkuma argaa jirtan kana. Lallaafadha keekii fakkaataa keekiin garaagarummaa baay'ee qabu daabboo laafaa mirxi ta'e keessi isallee akkuma argitan kana sirriitti bilchaatee daabboo laafaa kana fakkaata.
fakkaata inshaallah dalagadhaa isinin jedha sahawaa fi inshaallah